Garaa gamaa godhannaa cuuphii godhannaa cuuphii yaafira koo mucaayaa abbaatee laaltanii isinitti naatuufiitti naatuufi garaa jeeqaa garaa jeeqaa garaa jeeqaa mucaan dhufee saattaa neegaa Jibsataan egaa jibsaa miti galataan egaa yaa isin koroottame niitii mucaa yaadoroo gome ana sobee dimtuu koo. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota kiyyaa lammii akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha. Isinis akka nagaa taatan abdiin qaba Waaqayyo irraa. Nageenyi na bira jiru isin biras akka jiru abdii guutuun qaba. Kalatti jirtan hundumatti nagaan isiniif haa baay'atu jecha ani obboleettiin keessan yoona hin beeknellee Feenittuu bin jedhama. Egaati obboleettii keenya kiyyaa lammii mana kiyyaa obboleettii keenya kiyyaa lammiitti argameen jira. Obboleettii koo kiyyaa lammii keessummaa kootee mana keessatti na affeeruu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun jaaladha. Akkasuma hordoftoonni kiyyaa lammii laayik sheer gochuudhaan obboleettii keenya jajjabeessaa akkasuma warri maatii ishee hin taane viidiyoo ishee daawwadhaatii maatii ta'aaf isinii jechuun jaaladha. Kiyyaa lammii mammaaksota afaan Oromoo nuuf dhiyeessaa jirti akkasuma haa jajjabeessuun isiniin jechuu jaaladha. Egaati obboleettiin koo kiyyaa lammii guyyaa irraa mana isheetti na affeertee jirti. Garanumaan qophii isheen mana isheetti na affeerteef isinitti dabarsa isiniin jedha. Obboleettii koo guddaa galatoomii asumaan laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jechuu jaaladha. Obboleettiin koo gaafii na gaafatteenis guddaa galatoomii. Gaafiin kee ulfaata fakkaata yoo gaafiin kee natti cimillee asumaan hordoftoota keenyaa akka isaan na gargaaran gaafadhaan isiniin jedha. Adaraa keessa narraa fagaattinaatti na gargaartu. Gaafiin kiyyaa waan ulfaatu fakkaata. Gamanumaan gama gaafii isheetti isin dabarsuu jaaladha. Gaafiin ishee inni tokkoffaan akkas jedha. Maqaa kee kan addunyaa fi yuutuubii tokko moo gargari yoo gargar ta'e nu beeksisii jedha. Maqaan koo kan yuutuubiitii fi kan uummanni ittiin na beeku yookaan immoo firri koo ollaan koo akkasuma hiriyoonni koo maatiin koo kan ittiin na waamanii maqaan orijinaal jechuudha burteedha. Maqaan koo burteedha isiniin jedha. Inni lammaffaan immoo iddoo dhalatte irraa eegaluun of nu beeksisii fakkeenya ganda aanaa naannoo fi kan kana fakkaatan jettee. Ani intala Arsii Asallaati. Intala Arsii Asallaati. Arsii Asallaa Asallaa aanaa Asallaa ganda Dabayyaa Daree godina Arsii Asallaa. Godina Arsii Asallaa aanaa Ixusaa ganda Dabayyaa Dareeti dhiifama. Akkasitti jedha obboleettii koo achumatti dhaladhee achumatti guddadhee amma gara Ameerikaa kana deemee siin jedha. Amma biyya Ameerikaan jira. Gaafiin ishee sadaffaanii gaafii lammaffaa si deebiin natti fakkaate an intala Arsiiti. Intala siikoo mandoo jechuudha. Gaafiin kee inni itti aanu inni sadaffaan jechuudha. Amma hoo eessa jirta? Amma Dubaayin jira. Dubaay Arab Imireet kan jedhu achiin jira siin jedha. Amala kee kan duraa nuuf ibsi. Amalli koo kan duraa baay'ee ulfaata. Amalli koo kan duraa
namni kamiyyuu akkuma bifti isaa garagaraa amala garagaraa qaba. Amala isaa duraa san immoo hawaatuma guddatuun, hawaatuma maatii isaarraa siiquun, hawaatuma hunduma wanni hunda yaa'an hundumti galuuf amala isaa duraa dhiisee jijjiirrata jechuudha. Amalli koo duraanii wanta ofii kiyyaa jedhee malee hin sarmu jechuudha. Ammas garuu xiqqoo naan qaba amala sanii. Duraan nan ajajama garuu maatiyyoon ajajatan harmeen koo yaa'u ani harmee koo biratti sila nafeef harmeen koo yoon ajajattu namni hunduu ajajatu nan sarmaa nan ajaja isaanii nan dhagaa nan ergamaa fi ergaa isaanii garuu wanta ofii koo jedhe sanii yoo hin raawwanne hin sarmu jechuudha. Wanta ofii koo bakka deema yookiin immoo waan nan raawwadha jedhe san higdi raawwachuun qaba. Yoo na dhowwan baay'ee tokko naara jechuudha. Amalli koo inni durii akkas fakkaata. Amala akkasuma amala badaas hin qabu. Amalli koo kolfuu taphachuudha. Kolfa baay'een jaaladha dhuguma dubbachuudhaaf fagaadhaatuyyuu kolfaa fi taphni narraa hin layya'amne jechuudha. Kolfuu hedduun jaaladha. Yeroo hundaa osoo hin gammadee dasna jedhamin gammachuun addunyaa kanarraa teessee gammachuun yeroo hunda hin jiru waan ta'eef jechuudha. Irra jira kolfaa nan dabarsaa siin jedha. Baay'een kolfa jaaladha. Baay'een kolfaa waan xiqqishuu jedhan kolfa kana baay'een jaaladha jechuudha. Walumaa galatti gaafin kee inni shanaffaan ati yeroo barattuu yookaan barattuu turtetti ilaalcha akkamii hawaasa kee qabdaa ture bal'inaan irratti ibsanuuf kenni jedha. Dhugumatti ani yeroon baradhutti akkuma siin jedhee dura siin jedhee hedduun kolfa jaaladha. Amala gas maraa amala nama jibbuu saniin qabu nama walitti dhufeenya hedduun qaba. Yeroon baradhutti hawaasa naannoo koos hedduun jaaladha. Barattoota wajjin barannus barsiisotas namaan dhuguma dubbachuu walii galtee nan qaba jechuudha. Namatti dafee ni yaadda. Nama walii galtee hin qaba. Nama kamuu xiqqaas guddaas hin jedhu hedduun itti dhiyaadha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u amala akkanaa naaf kennee jira. Amala walii galtee namaanii nan qaba jechuudha. Hawaasa naannoo koos hedduun jaaladha. Hedduun isaan kabaja. Akkasuma immoo isaanis kabaja hedduu naaf qaban jechuudha. Maaliif ilaalcha gaariin isaaniif qaba jechuudha. Ammas biyya keenyatti nagaan nu galchee walitti nu deebisuu hin jedha. Hedduun isaan jaaladha siin jechuu barbaada. Gaafin kee inni jaaffaan immoo barumsa kee irratti nama akkamii turte? Ilaalcha itti ati barumsaaf qabdu hoo maal fakkaata? Dhugaa dubbachuu fi barumsa irratti barumsa hedduun jaaladha. Sadarkaas qaba jechuudha barumsa. Garuu eeyyama Waaqayyoo jedhee barumsa koo hin xumurre jechuudha. Adagaa wayii aggaxamee addaan kutee hamma kutaa 8 baradheen jira. Garuu barumsa koo baay'een jaaladha. Baay'een irratti xiyyeeffadha jechuudha. Maaliif obboleessi koo naan lola. Barumsa koo akkan sirriitti irratti xiyyeeffadhu naaf eeyyama naan lola jechuudha. Bakka hin taanetti akka yeroo koo gubuu hin barbaadu. Wanta ani barbaadu hundumaa naaf godha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu immoo Waaqayyoo hin taane inni lubbuun isaa naalaa boqotee naannoo kutaa 8tti darbu lubbuun isaa jalaa boqotee jechuudha. Achiin hedduu tokko gaddinatti dhagahame. Ani immoo ijoollummaa koo irraan kaasee abbaa hin qabu. Abbaa koo hin beeku jechuudha. Ani obboleeyyiin koo dhiiran beeka jechuudha fi harmee koodha. Innaa barumsa irratti immoo baay'ee tokkoon sadarkaan qaba jechuudha barumsa irratti. Maaliif obboleessi koo jabaadhu sila naan jedhuuf isa san gammachiisuudhaaf barumsa kee irratti hedduun xiyyeeffadha jechuudha. Barumsa hedduu garaa na nyaata. Maal gochuu hin danda'a? Obboleessi koo waan lama akka wal bira hojjedhu naaf eeyyame gisee sanii barumsa fi fiigicha jechuudha. Barumsa fi fiigicha irratti hedduun xiyyeeffadha jechuudha. Hedduun jaaladha garaatillee onnee koo keessa jira. Garuu immoo homaa gochuu hin dandeenye. Kutaa keessas taa'ee barachuu hin dandeenye jechuudha. Obboleessa koo dhabee hundumtuu eeyyama Waaqayyoo ta'a jechuudha. Sababa saniif barumsa koo addaan kutee yookiin namni gariin innaa shamarri takka yoo biyya Arabaa deemtu barumsa dadhabdee barumsa keessatti kuftee jedhu garuu akkasii miti jechuudha. Maaliif adagaan na aggaxamee barumsa koo
addaan kutee barachuus dadhabee isas obsuu dadhabee hedduun jaaladha jechuudha. Dhugaa hedduun isa jaaladha. Innis hedduun na jaalata. Baay'eetu nama gaariidha. Dhuguma itti namni gaariin addunyaa kanarra hin bulu kan jedhan dhugaadha. Baay'eetu nama gaariidha. Hawaasa isaaf, haadha isaaf, baay'eetti boleewwan isaaf bakka baay'eetti ilaalcha gaarii kan qabudha. Inni hojii aartii kana keessattis hirmaannaa qaba. Gin waaqayyo hin jenne karaatti na jala hafe jechuudha. Haga har'aa keessi koo nama daadha jechuudha. Isa irraanfachuu hin dandeenye. Kadhannaa keessan naa godha. Dhugaa amma gara waggaa 10 garuu isa yoomiyyuu maal jedhee keessa koo keessa isa baasuu hin dandeenye jechuudha. Hedduun isa jaaladha. Hedduu hamileen koo na cabe jechuudha innaan isa biraa dhabu. Sababa saniif barumsa addaan kutee barumsa hedduun jaaladha dhugaa dubbachuudha fi homaa gochuu hin dandeenye siin jedha. Obboleettii koo guddaa galatoomii. Gaafiin keenyatti aanu amala kee kan duraanii fi ammaa tokko immoo garaagaraa jijjiiramee jira. Yoo jijjiirame sababa walii ibsee nuuf kenni jedha. Amalli koo waan nan jijjiirillee hin qabu. Akkuma dura siin jedhe irra caalaa kolfa ta'an jaaladha. Garuu amala hillikii tokkoon qaba jechuudha. Hillikii tokko hedduu qaba. Nama wanta hojjedhe irratti yoo namni na qeeqee hojii kiyya san odoo wanna fa'eellee ta'ee irraan deebi'u jechuudha. Amala badaa kanan qabu hillikiidha jechuudha. Hillikiin immoo namas miidhuu danda'a. Garuu ani amala hillikii kana yookiin immoo xiiqii kana hedduun qaba jechuudha. Wanta irraa na dhoowwan, wanta irratti na qeeqan, wanta isheen hin dandeessu waan hin dandeechu wanta naan jedhan osoo hin dadhabillee hillikiidhaaf nan hojjedha jechuudha. Amala akkasiitii nama walii galteen qaba. Nama daddafeetti nan yaadha. Rakkoo namaa sana hubachuudhaaf nan tattaafadha jechuudha. Irra jira kolfaan dabarsaan irra jira wanta naalas keessa kootitti qabadheen nan kolfa jechuudha. Akkasii amala gaariis baay'een qabu, badaas baay'een qabu, jidduma galeessas jechuu barbaada. Gaafiin keenyatti aanu aadaa bakka itti dhalatte kan yeroo gammachuu fi kan yeroo ayyaanaa, kan yeroo cidhaa fi kan kana fakkaatan irratti maaltu akka gaggeeffamu ibsa nuuf kenni jedha. Kan yeroo cidhaatis jira. Kan yeroo cidhaa jira. Kan yeroo gaddaa hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gaddaa namni sun fakkeenyaaf kan yeroo gaddaa namni sun fakkeenyaaf hojii inni ittiin beekamuun jechuudha kan hin geeraranii fi geerarsa jedhama. Akkasitti hin beeku gadi bu'ee waan isaan jedhaniini. Garuu hin jedhama gisee boqote namni tokko waan inni hojii inni qabu yoo farda yaabbachuu jaalate abbaa fardaa jedhanii akkas wanta inni hojii isaa saniin boochisaniif jechuudha boochisaa jedhama. Faradoo yaabbatanii talatalaa warraa bahanii gulufaa akkasitti manguddoonni hiriyoonni isaa akkasitti faarsanii jedhanii geeraranii fi boochisanii jechuudha. Boochisa jedhama. Taphaan hin jedhamu inni boochisa jedhama jechuudha. Bakka hojii isaa ogummaa isaatiin jechuudha kan isaan boochisanii fi garuu waan isaan jedhanii boochisaniif hin beeku jechuudha. Dhalatti akka gammachuu kan yeroo ayyaanaa fakkeenyaaf yeroo goobeen jira, ayyaana masqalaa jira, ayyaana Enqutaaxashii jira. Wanta ayyaana sanii wal fakkaatu jedhaniif faarsu jechuudha. Yeroo cidhaa fakkeenyaaf jechuudha yeroo cidhaa kan dhiiraattis yoo ta'e dhiira faarsu, shamaras yoo ta'e shamarree faarsu jechuudha. Fakkeenyaaf kan dhiiraa yoo ta'e karaa gama koreenaa suufii koreenaa suufii yaabira koomuchaa yaabbatee dhalteenii siniitti naatu karaa jeekaa yaa
Mucaan fe'eessataane gaa'eessataane gaachifsataane 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 gaachifsaamiti galataane galataane gaaru nan irraa fadhi nazaraa badee fakkeenyaaf haati mucaa haadha mucaas ni faarsu. Akkasuma micayyoo hin arrabsu micayyoo isaa niitii isaa jechuudha. Akkasuma haadha miinjee ishiin taphachuu baatte haadha miinjeetis hin arrabsu jechuudha. Yaa barbaaree maal gubduu tuni maal gubduu tuni hin taphattu hin ililchitu haadha miinjee maal gubduu tuni jedhanii haadha miinjee arrabsu. Akkasuma yoo inni fuudhee galee wanti godhamu jira jechuudha. Farda irraa fuudhanii biqila akka naannoo koo akka naannoo Arsiitti akka Arsiititti jechuudha. Akka naannoo kiyyaatti biqila jira. Farda isaan biqila kennaniif jechuudha. Obboleettiin isaa hangafaa farda isaan irraa fuutee luugama irraa baastee biqila kenniti kun biqila qunnaatti qiccee kennitiif jechuudha. Akkasuma immoo haati mucaa siinqee qabattee ilimtuu qabattee jechuudha. Ilimtuu sun aannan keessa jiraatee fi dhadhaan keessa waan keessa jiru hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf gizee obboleessa koo yoo fuudhuun arge malee akkasitti nagarree gizee obboleessi kee fuudhuu fi gizee namni ollaa keenya mucaa wayii fuudhu argeen jira. Gizee obboleessi kee fuudhu xiqqoon ture ani jala deemee akkasitti addaan baafadhee kana jedhee waan hin beekneef abjuu keessa natti fakkaata jechuudha. Idda kalaalaa jedhamu tokko garuu waan isaan akkas godhaniif hin beeku. Dhoqqeen jira, kalaalaan jira, hiddii 8 fuudhanii intala isaa fuuldura daraaddaru jechuudha. Dhoqqee san immoo gisee hiddii san kalaalaa sanis hiddii san bira godhu hiddii san irra ejjetti jechuudha. Miinjeen ishii kuni luka ishii fuudhee hiddii isa irra dhaaba hiddii san macarassitee irra ejjettee hiddii 8 tanuu jechuudha. Akkasuma immoo gizee ol seentu qoree dhoqqee jechuudha. Dhoqqee san qubaan qunxurti. Ani maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Jiidhii haa ta'u maal akka ta'e ani hin beeku kana dhugaa dubbachuudha fi akkas gootii siin jedha. Achirraan immoo gola teechisan jechuudha. Gola afanii gola teechisu. Gola san immoo waan godhan hin beeku waan jedhan eebbisanii maal akka isaan jedhan hin beeku garuu achi kaasan immoo iddoo hamaamota yookiin dukkaana teechisanii jechuudha. Yennaa inni fuudhu akkasii dhugaa dubbachuudhaaf kan iraan sirriitti hin beeku jechuudha. Irraa fadheen jira. Kan shamarraniitis immoo gizee isheen heerumtu gizee isheen baatu seerri ishee hundumtuu hin qophaa'aa fi waan jedhaniif faarsantu jira jechuudha. Galabaa shaakisa goa galabaa shaakisa goa haati deessee biifte baaftee alagaa shaakana boa alagaa shaakana boa yaa kalaala yaa kalaala yaa kalaala yaa kalaala manni koodee sun ilaala mee baay'ee taantura laala mee baay'ee taantura laala bala jaangee gurguree daaraasi baay'ee yaa kallooto afaan keetu akka gaangee. Galaba mana kee duubni dhagaa'ee mana kee duubni dhagaa'ee nagaa yaa galayaata alagaa si gurgurbaa'ee alagaa si gurgurbaa'ee. Balahuuraa jajjabaadhu yaa galaata alagaan golloo gannaati gaaf kolfee gaaf nyaara guuraa jedhanii faarsu jechuudha. Gizee ishiin baatu dhirsa ishiitis yennaa arrabsu jechuudha. Yennaa arrabsanii xaafii facaafanne xaafii guccoota akka nu soddee arganne soddee guttoota akka jedhanii arrabsu jechuudha. Soddicha sanii xaafii facaafanne xaafii guccoota akka nu soddee arganne soddee guttoota akka
Mooyaa laashoo balaa birree caalaa jedhee abbeetu jedhaniin. Sharaa dhoksee malee soddeen qomaatuma namni jedhanii arrabsu jechuudha. Karaa dhoksee malee shaatoon qoraanuma, sharaa dhoksee malee soddeen qomaatuma jedhanii arrabsu jechuudha. Innaa isa sana arrabsu akkasitti geggeessu jechuudha akka naannoo kiyyaatitti. Akkasiin beekaa siin jedhaa yaa bareeddu koo. Dhugaa dubbachuudhaaf nan irraanfadhe malee hedduun beeka kan dhiiratis kan shamarraniitis beekan ture durii. Yaa erga biyya wuccii kana deemnee dagannee siin jedha. Gaafiin kee inni itti aanu aadaa naannoo kee kan yeroo gaddaa fi fakkeenya kan yeroo dhukkubsatan, yeroo boqotan kan kana fakkaatan maaltu godhama? Ibsa keenya jettee irra jira gara oliitti si ibseen jira. Kan dhukkubsatanii hin beeku yaa'u gisee dhukkubsatanii waaqa kadhatuu fi malee wanti godhamuuf hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf shamarra takka yoo deesse akkaataa isheen da'umsa isheetti amma mana yaalaatti deesse malee wanti godhamu hin jira yeroo sanitti jechuudha. Dhiifama irraanfadheen jira hin beeku. Inni biraa maatii kee hunda meeqaa? Dhugaa dubbachuu fi maatii koo baay'eedha. Galata Waaqayyoo. Akkasitti lakkaa'ee addaan baasee hin beeku jechuudha. Hundumti isaanii jiru jettee hundi isaanii jiranii. Kun iddoo dirree waraanaatti nu jalaa boqotee kun immoo utuu manumatti kunis immoo akkasuma jechuudha. Naa hundi hin jiranii siin jedha obboleetti koo. Anuma obboleewwan dhiiraa hedduu hin qabu. Inni itti aanummoo ati meeqaffaarraa dhalatte? Ani dhumarra. Ani ishee dhumaa sanii jechuudha. Ishee macarrashaa sanii ishee umarraa hunduma isaaniitu ari'adheetumanii duubatti hafeetuman hunduma isaanii xaragee duubarraa gadi fideessin jedhaanii ishee dhumaa sanii ani macarrashaadha sin jedha kiyyaa koo. Gaafiin kee inni itti aanu ati gaa'ela godhattee jirta? Yoo gaa'ela godhatte ijoollee meeqa qabda jedha. Gaa'ela hin godhanne ijoollees hin godhanne gaa'ela godhadhu malee ijoollee eessa fida? Ganaan garii gaa'ela godhadhe ijoollees immoo horaa sin jedha bareeddu koo. Eeyyama Waaqayyo nuuf haa ta'u ijoollee addunyaa fudhachiisna gisee gallee akkasii sin jedha yaa kiyyaa koo. Guddaa galatoomii gaafii na gaafachuu keetii fi gaa'elas immoo ennaan godhadhu isin yaama walumaan gaggeeffannaan isiniin jedha. Gaafii keef guddaa galatoomii na kabajjee mana keessatti na dhiyeessuu keetii fi eebbifamii isin jedha. Hordoftoota kiyyaa lammii hundumti keessanuu ulfaadhaa kabajamaa galatoomaan isiniin jedha. Gaafii biraas yoo qabaattanii wanti na gaafachuu barbaaddan na gaafadhaa. Koomentii jalatti barreessaa. Wanta sirreessuu qabus koomentii jalatti barreessaa. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Isiniin jechuu jaaladhaa. Nagaan naa turaa.